mootummaan naannoo Oromiyaa kenna tajaajila ammayyaa si'ataa fi iftoomina qabu sadarkaa hundaatti hojiirra oolchuuf xiyyeeffannoo olaanaan hojjechaa jira. Hudhaalee fi qormaatilee tajaajila mootummaa keessatti barootaaf hedduuf mul'achaa turan bu'uuraan hiikuuf mootummaan naannoo Oromiyaa riifoormii gurguddoo diriirsee hojjechaa jira. Keessattuu tajaajila mootummaa manneen hojii fi caasaalee bulchiinsaa adda addaa keessatti faca'anii tajaajila argachuuf manneen hojii fi caasaalee bulchiinsa gidduu deddeebi'u murtii tajaajila iddoo tokkoo dibaabee tokko jalatti gurmeessuun teknooloojiidhaan deeggaruun bu'aa bahii hambisuun uummata keenya haara galfachiisuuf hojiin eegalamee jira. Kaayyoon ijaaramuu mootummaa agarsiiftuun isaa kenni tajaajilaa xiyyeeffannoo argachuudha. Kaayyoon mootummaan ittiin ijaaramu keessaa inni tokko fi inni guddaan I think kenna tajaajilaati. Mootummaan wanni inni godhu uummata tajaajila. Wanni sirni mootummaa yookiin caasaan mootummaa ijaaramuuf inni guddaan uummata tajaajiluuf jechuudha. Biyyuma kamittuu biyyoota jijjiirama akkanaa keessa jiran keessatti kenni tajaajilaa yerootti burjaaja'u. Sirni duraa yeroo badee sirni haarofti dhufu ka duraa sunis sun hojjetu sunis sirriitti lafan qabatu as jedhutti yeroo gabaabaaf rakkoon nu mudachuu danda'a. Mootummaan naannoo Oromiyaas beekumsaa fi qabeenya qabu hundaa fayyadamee kenna tajaajilaan bara 2018tti jijjiirama bu'uuraa fiduu fi hojjetaa jira. Uummata tajaajiluutti waan galaniif bara 2018 keessa kenni tajaajila mootummaa keessayyuu uummata baadiyyaa biratti baay'ee akka fooyya'u eegama jechuudha. Humni imaammataaf tarsiimoo fi yaadama keenya keessa jiru. Humni uummata keenya keessa jiru. Muuxannoon caasaa fi hoggansi keenya argate walitti qindaa'ee naamusa cimaadhaan halkanii guyyaa yoo hojjenne coomsa olaanaa fiduu dandeenya. Jijjiirama guddaa fiduu dandeenya. Tajaajiloota tooratti fiduudhaaf deemnu kana wiirtuu tokkotti fiduudhaaf deemnu kana lafa qabsiisuu qabna. Tajaajila baay'ee gandatti xumuruun dura jiraata. Kana goonee hannaaf matta'a balleessuu qabna. Kaansarii waan ta'eef. Wiirtuun tajaajila iddoo tokko magaalota adda addaatti hundaanii hojiirra akka oolan ta'es milkaa'ina kenna tajaajila iddoo tokkootiif. Wiirtuun kenna tajaajila iddoo tokko tajaajilli kennamu fedhii lammiilee giddu galeessa kan godhate taasisuu mootummaa fi lammiilee gidduutti walitti dhufeenyi gaarii uumuu alseerummaa fi alnaamusummaa hojimaataa duubatti hafaa hambisuu sirniif toominaa kenna tajaajilaa dijitaalessuu saffisiisuu fi itti gaafatamummaa mirkaneessuu keessatti qooda guddaa qaba. Tajaajilamtoonnis wiirtuu kenna tajaajilaa iddoo tokko mootummaan fayyadamummaa lammiilee mirkaneessuuf hojiirra oolcherraa fayyadamoo ta'aniiru. Akka hifatamne akka namni hin deddeebine odoo martuu kanarratti ilaallatee akkana ta'e jechuu qalbiin tiyya baay'ee gammaddi. Tajaajilamuun dhufe kaartaa dijitaalii fudhachuu dhufe isaaf hin beellama qabadheetaniin isaaf dhufe ammaatti waan keessummaamee keessatti wanta bareedaa ilaalaan jira. Manichumtillee taa'umsichillee chochochoo inni jirullee abdiin guyyaaf jirullee baay'ee nama gammachiisa. Waan addanatti arge gaafan dura dhufe waan eerpoortii keessa galeellee natti fakkaatee jira. Kanarratti baay'een waan baay'ee dinqifa'ee namoota baay'eefillee dhugaan ba'ee baay'ee gammadeen jiranillee tajaajila isaas immoo akka gaariitti deemaa jiru. Akkaataan itti keessumnuufnus akkaataan itti teenyee kaanus akkaataan itti simannaa namaa godhanis baay'ee nama gammachiisa baay'ee namatti tola. Itti fufaa jiraadhaa waaqayyoo sinaa magarsiisuun ja'a kana caalaa nu jabaadhaa. Kanatti warra misoomallee asumatti argee warra lafaallee asumatti argee hundaa asumatti bakkuma tokkotti dubbifadha. Yeroo duraa tokko gubbaa maana baasuu dhaban jedhee aaree ture. Isaan hundaa bakkuma tokkotti walitti qabanii bakka tokko jira. Tajaajilli bareeda. Biyyis bareeda. Ani nama biyya alaa turu gidduu biyya alaa jira. Hamma dhufetti amma ji'a jaha kana keessatti Oromiyaa dhaqee achirra deebi'ee ammallee naa dhumataa jira. Bakka biraa waan argitu keessatti garaagarummaa qaba. Kanaaf jalqabuma balbala irraa kaasee simannaan nu godhamee waan nama rakkisu hin jiru. Namni tartiiba isaa eeggatee tikkeetti fudhatee seena daqiiqaa 30 caala natti fudhanne gibbii kana seenee hangan tajaajila fudhadhutti. Kanaaf
yeroo ammaa kana yeroo teekinooloojii irra deeggaramu kana keessatti tajaajila argachuu waan salphaa miti. Mootummaan kana irratti invest godhee uummata isaa tajaajilu waan salphaa miti. Kanammoo wal qabsiisee hojjetaan teekinooloojii kana wal baree saba isaa uummata isaa akkanatti tajaajilu waan salphaa miti. Kanaaf kunni jijjiirama guddaadha. ጥሩ ነው በጣም በቃ ምንም አንቆይም በጥሩ ሁኔታ ነው እየተስተናገድን ያለ ነው በመስተንግዶ በጣም ደስተኛ ነን እሺ ከነረሞ ቴክኖሎጂ አማ ፈየደማ ጅርተን ከነ የውጪም ሲተኒ ከነር ባይ ሲአታፊ ነሞተ ብረቲ ባይ ፍራታ መቀበጂ እያደ መጋላ ሸገሪ ፒኤልሲ አስከሳ ቀምና ጊዜ ዱ አሲንዱራ ገላን ጉባ ቱሬ ገራንራ ገራ ኮዬ ፈጨቲት ደብኤ deddeemaa turre rakkoo hedduutu ture sanii harki nurraa bu'ee karaan ittiin seenu dhabame waan san hojjechuu dadhabnee ture amma immoo guyyaa sadii afuriin dura bakka kana mee hin laalaa maaltu jira jedhee dhufee tajaajila mana kanaa argee jennaani baay'ee gammadee sila biyyuma kiyya jira sila kun shaggar ma fakkaatte shaggar maqaa isiitii fi biiroon isiitii fi hojiin isiitii fi hooggantoonni isaanii warreen hojjetu koottoo naan jedhan sila maaltu argame sila wanni kun dhugumaa jedhee haga of musuusu takkatti deemi kunillee koottu sii fixa kunillee koottu waan duraanii baatii hedduu waggaa hedduu deddeebi'aa turre san guyyaa tokko keessatti namuu taa'ee koottu odoo namni hin teenne odoo namni koottu deebi'anii shaayii dhugaan jenne odoo koottu guyyaa akkanaati jennee mataan keenya fi sammuun keenya socho'in dhugaa nutti fakkaatu dide wayita waraqaanatti kennanii waraqoota waggaa hedduu xaaraa turre sa'a gabaabaa keessatti hodhoo naan jedhan gammachuun guddaan natti dhagayame baay'ee isin galatoomfadhaa itti fufaa akkana ta'uu isaa ala kanatti namni dhabamuun isaa bakka taa'uu dhabu ijoolleen od nama seensiftu ka'asiin eenyuun bira jedhanii garsanirraa qaama sanitti nama dabarsanii akkatti tajaajiluun baay'ee gammachuun tokko natti dhagayama shaggarii fi hojiin isaallee wal fakkaataa kantiibaa keenya ka magaalaa shaggarillee hin galatoomfadha achirraa haga mana galmeetitti manni galmeellee yoo dhagan daqiiqa tokko doo naman dhaabne hodhu naman jechuun kuni sifaa rabbiin nu haa godhu rabbii walitti nu haa dhaabu jechuu barbaada.